Hayyee daawwattoota keenya kam jirtanii kun OMN kallattiidhaan tamsaasa isaa kan eegale kunoo asii kutaa bulchiinsa Minnesota magaalaa St. Paul keessatti guyyoota sadiif diddaan yookaan mormiin geggeeffamaa jira. Sababni mormii kanaatis guyyaa dheengaddaa jechuun caamsaa 25 bara 2020 ajjeechaa lammii gurraacha George Floyd irratti poolisii adiidhaan raawwatame wal qabate haala kanaan mormiin guyyoota sadiif geggeeffamaa jira. Iddoon qabeenyaa hedduun baay'eenis barbadaa'ee jira. Yeroo ammaa kana akkuma argitanii magaalaa St. Paul keessatti karaa yuunivarsiitii daandii yuunivarsiitii irratti jechuudha, yuunivarsiitii Avenue irratti dhukaasa hamatu jira. Yeroo ammaa kana akkuma arginu poolisoonni biyyattii hedduun nagaa eegsistoonni dhukaasa roobsaa jiranii akkuma argitan kanatti. Akkasumas immoo namoonni hiriira irratti hirmaatan halkan qixxeedhaan haala adda addaatiin dhagaa darbachaa jiraachuu isaaniitu mul'ata. Akkasumas immoo sagalee isaanii dhageessisaa jiranidha. Egaa kan argitan kun karaan hundi kallattiiwwan garaagaraatiin cufamee jira. Tarii nu seensisuu dadhabuun ni mala. Iddoon hundi haala kanaan karaan cufamee mormiin jajjabaan geggeeffamaa jira. Yeroo kana jennutti ammoo mirgi lammiilee biyyattii kamiyyuu kabajamuu qaba. Lubbuun nam tokkootis kabajamuu qaba jechuudhaan kan lammiileen biyyattii haala kanaan ba'anii halkan qixxeedhaanis mormii isaanii geggeessaa jiran. Mormiin kun guyyaa dheengaddaa irraa jalqabeeti guyyoota sadiif geggeeffamaa kan jiru haala kanaan kana fakkaata jechuudha. Akkuma arginu naga eegdonni yookaan poolisoonni biyyattiitis karaa kanaan cufanii naga eegaa jiru. Sochiin tokkos akka hin jirredha. Gama kanaan ammoo ibiddi barbadaa'aa jira. Kunis qabeenyi wayii akka gubachaa jirudha kan argaa jirru. Humnoonni balaa ittisaa konkolaattonni bishaaniin wantoota gubataa jiranii fi iddoowwan daldalaa hunda gubataa jiran dhaamsaa jiru. Kun yeroodhaa fi asii walakkeessa St. Paul keessaa jennu malee magaalaa Minneapolis fi St. Paul bakka hundatti kan wal hidhateeti haala kanaan rakkoon geggeeffamaa jira. Egaa yeroo kana jennu immoo dhukkubni COVID-19 harka kennachiisuu dhabuudhaan lubbuun nam tokko maaf karaa hin malleen ajjeefamaa yookaan maaf darba jechuudhaan kan lammiileen biyyattii hundi karaa irratti ba'anii mormii isaanii dhageessisaa kan jiranidha. Lubbuun nam tokkootiif jecha immoo qabeenyi hedduun barbadaa jiraachuu fi lubbuun namaa gatii qabaachuu isaa ragaan kan agarsiisu haala kanaan humnoonni poolisii humna guddaadhaan itti bobba'anii nagaa kana eegsisaa jiranii. Kanaan alatti ammoo bulchiinsi Minnesota humnoota waraanaa Minnesota itti dabaluudhaan akka nagaa eegsisaniidhaa fi guyyaa har'aa kan murtaa'edha jechuudha. Kanaan dabalatee ammoo bulchiinsi federaalaatis akka humna dabalataa gargaarsa bulchiinsa Minnesotaatiif taasisu guyyaa har'aa kan dubbatamedha. Egaa kanaan wal qabatee lammiileen Oromoo haala nageenya isaanii akkamitti jiru kan jedhuuf lammiilee Oromoo keessaa kan dubbifne qabna. Asitti argamuu na biratti mee haalli Minnesota keessa jiru isin waggoota dheeraaf as turtaniirtu. Haalli amma ta'aa jiru kun hoo maal ta'aara akkamitti geggeeffamaa jira? Maal argitu isin? Haalli ammaan tana godhamu baay'ee nama gaddisiisa akka nama biyya ambaatii biyya kana dhufeetitti. Biyya ambaa biyyuma ambaati namni sila biyyuma ofiitiin mala haalli amma namicha kana irra godhame akka du'a hoolaa morma isaa irra ta'anii micciranii akka nama hoolaa hatuutitti lubbuu isaa bahuun jibbinsa adiin gurraachaaf qabdu waan ta'eef ummanni keenya sabni keenya ummanni biyya keenya Oromoo ta'es Itoophiyaan guutumattu biyya ofii biyyuma ofiitiin malti. Namni biyyaan tola, ulfinillee salphinillee biyyaan tola. Ofiillee biyya keenya yaadannee ilmaan teenallee gara biyya keenyaatitti yoo irraa hafnu taate akka deeffannu isiniin jechuu barbaada. Hawaasni keenya ummanni keenya jabaattanii haala mijeeffachuudhaan wal jajjabeessuudhaan wal to'achuu qabna, wal hubachuu qabna. yaada walirra naanna'uu qabna. Haala rakkina dhibee amma jiruuti illee wali dhufuu illee dadhabnu telefoonaan wal qunnamuu qabna. Amma gadi baanee naannoo sila poolisiin balaa qabbaneessuuf jirtu St. Paul Minnesota keessa jirra. Naannoo Midway kanaafuu jecha ummanni keenya qoqqoballee ijoollee keessanillee eegaatii manaallee hin bahinaati. Haalli hammaataadha. Manni gubachuu jira, qabeenyi gubachuu jira. Kanaafuu jecha wal jajjabeessaa wal to'adhallee garuu haalli biyya ambaa maal akka ta'e arginellee qarallee hin beekna qaamaan agarree
nurrallee geette ilmaan teen akka irra hin geennetti itti yaadallee itti hubadhallee biyya ofii badduun qabdu. Kanaafuu michuu biyya gandaa irra badduu biyya ofii wayyaa badduu iyyuu mituu teennaayyuu kanaafuu jecha ummanni keenna jabaannee quboolaa qabaannu jabaanneet fuuldura keenna ilaalcha keenna haala keenna gara biyya keenna yoo dudeeffannee baay'ee bareeda isiniin jedha ilmaan teen asi guddifannee asi biyya kana jiraatanii biyya ambaa kanatti biyya isaanii taatiin yoo obsobne malee hin ta'u. Kanaaf jecha jabaadhaatii walaa to'annuu walirra haa naannofnuu walaa ijaarruu gara fuula biyya teennaatitti akka deebinutti haa hojjennu koominiitiin haa qindoofnu akka biyyaatiin haa qophoofnu. Kanaafuu jabaadhaa biyya ambaa biyyuma ambaatii akka adiin jibbiinsa nama gurraachaaf qabdu du'a namicha gurraachaa irratti agarree akka hoolaa nama hoolaa hateetitti muquqaalanii jilbaan morma isaa caccabsanii hidda isaa kukutanii uduu fincaa'u uduu dhiinni afaanii funyaan hin jigu lubbuun keessaa baate baay'ee nama gaddisiisa. Mee yeroo kana jennu ammoo yeroo ammoo jennu kanatti kuni lubbuu nama tokko irratti biyya Ameerikaa keessa kan raawwatamedha. Biyya keenyatti hoo namni haala adda addaatiin ajjeefama akkatti nama biyya keenyatti dhumaa jiru hoo maal jettu? Kunillee ka biyya keenya dhumullee sirrii miti. Waan san mootummaan sirreeffachuu qaba. Namoonni waan san dalaganillee yoo jiraatan of qoqqobuu qabanii biyyi keenya nagaa argachuu qabdi. Wal dhagahuu qabdi, wal ijaaramuu qaba. Dhaabbileen siyaasaa illee tokko ta'eet uummata keenya du'arraa baraaruu qaba, hidhaarraa baraaruu qaba, tokko ta'uu qaba. Bittinnaaniit jijjiirraa wayitu hin jiru. Dhaabbileen illee tokko ta'aniit mootummaan illee walii galanii wal dhaganii sirna dimokiraasiitiin biyya keenya qabbaneessuuf naga buusuun isaan jira. Kanaafuu jecha uummanni keenya illee haqa tokko hin taanetti lubbuu ofii dargaggeessi keenya illee lubbuu ofii tasabbaasuun tasaasuun barbaachisummaa qabu. Haala qindaa'een wal dhageettiin mootummaa wal dhagahuun dhaabbilee wal dhagahuun uduu lubbuun tokko tasatti hin baane uduu muka daqqaratti deemanii dhumuu hin taane walii galanii haala saniin biyyi keenya armaan booda daggara galtuuf korona deebitee ofitti tuuttaa ka wal dhageettee hayyuu ta'anii mari'atanii eenyu seera dide eenyu seera cabse jedhamee manguddoon laaltee warri abboota amantaa laalee hayyoonni keenya laalanii mootummaan laalee warri dhaabaa hayyoonni keenya waliin mari'atanii biyya teenya nagaan jijjiirutu irra nuuf furmaata. Kanaafuu jecha kullee gama dhugaatiif gama abbaa dhugaatitti dhaabbachuuf qophiidha. Mee ammas waliin turaa haalota tokko uummata biraan qabsiifnee wantoota ta'aa jiru warraaqsa jiru gama kaameraatiin ilaalaatiin jirra. Egaa akkuma argitan daawwattoota keenya gama mul'atu san irratti ibiddaan barbadaa jiraachuudha. Qabeenya barbadaa jiru kanaan ammoo humni ittisa balaa ibiddaa bishaan dhangalaasuudhaan qabeenyicha dhaamsuudhaaf yaalaa jiru. Kun iddoon amma jiru kun bakka murtaa'e otoo hin taane kana caaluu fi iddoon balaan yookaan gaagamni hamaan itti geggeeffamaa jirus bakka akka magaalaa Minneapolisii fi iddoowwan magaalaa gurguddaa keessatti jechuudha. Kun ammoo bakki nu jirru yuunivarsiitii fi naannawa Lengisanii fi Sneelingi jidduu kan jedhamudha. Daandii magaalaa Simpool jechuudha. Kan ammaan tana rakkoon geggeeffamaa jiru kun humna poolisaa akka hidhannoo qabanii fi hamma tokko nagaa eegsisuudhaaf kan jiranidha. Mormitoonnis dhaabbatanii mormaa jiru. Balaa ibiddaa gamana mancaa jirus daawwachaa jiranii. Egaa yeroo kana jennu rakkoon kun Minnesota qofatti osoo hin taane naannawa New York irraa haga New Jerseytti, Atlanta Georgia irraa haga Los Angeles California, Denver Colorado irraa haga Columbus Ohio dabalatee bakkeewwan garaagaraatti diddaan wal fakkaatu geggeeffamaa jiraachuu isaati. Kana jechuun ammoo nama tokko lubbuun darbeef jecha guutuu biyyattiitti raafamni kana fakkaatu geggeeffamuun isaa dhuguma nam lubbuu nam tokko qofaaf osoo hin taane tarii kuufama sanyummaa baroota dheeraatiif tureenis kan wal qabate ta'uun shakkiin jiru ni dudubbatama. Egaa akkuma argitan yeroo ammaa kana halkan keessa akka lakkoofsa biyyattiitti gara sa'aatii 10tti kan dhiyaatudha. Halkan kana hambaanii sagalee isaanii dhageeffachaa jiru. Guyyaa dheengaddaa irraa jalqabee osoo addaan hin cinne hiriirri kun kana fakkaatu
ibsamaa jira. Dhaadannoon isaanii afaan Ingiliishiitiin mirgi gurraachaa haa kabajamu, ajjeechaan karaa hin malleen nurratti geggeeffamaa dhaabbatu jechuudhaan gurraachi baay'inaan baanii hiriira mormii kanaan sagalee isaanii dhageessisaa jiran. Iddoowwan garaagaraatti ammoo dhukaafnis geggeeffamaa jira. Humni waraanaa dabalatamaanis biyyattii qabatee jira. Egaa sagalee mormitoota ol ka'aa waan jiruuf daawwattoota keenya dhageeffadhaa isinii jenna. Egaa akkuma argitanitti daawwattoota keenya humni poolisii bifa kanaan qindaanii dhaabatanii nagaa eegsisaa jiru. Daandiin kun duraanii konkolaataa fi akkasumas karaa baaburri imaluudha. Yeroo ammaa kana mormii wal qabatee konkolaataas ta'ee sochiin baaburaa akka hin jirredha karaa kanarratti yookaan daandii kanarratti. Kuni iddoo bakka amma jirru kana qofa haa ta'u malee bakkoota garaagaraatti haala wal fakkaatuun guutuu magaalaatti itti dhuunfatee jira. Egaa dhaadannoon amma dhageessifamaa jiru Ingiliishiidhaan maal barbaannaa kan jedhu hirmaattonni ammoo jalaa haqa barbaannaa kan jedhudha. Yoom barbaannaa amma barbaannaa kan jedhudha dhaadannoon isaanii. Egaa daawwattoota keenya akkuma amma argaa jirtan kanatti rakkoo jiru kana geggeessuudhaan mormiin dhageessifamaa jira. Mormiin kunis akkuma amma argitan kanatti maal barbaannaa kan jedhudha. Kan barbaannu immoo haqa barbaanna jechuudhaan kan rakkoon yookaan mormiin kun geggeeffamaa jiru. Egaa akkuma argitanitti yoom barbaannaa kan jedhu ammoo ammaan kana barbaannaa kan jedhudha jechuudha. Kuni konkolaataa humna ittisa balaa ittisa ibiddaati ammaan kana kan dhufee jiru daawwattoota keenya. Magaalaan Hildaan Sochoosiiti. Akkuma argitan kana humni balaa ittisa ibiddaatis karaa isaa qabate. Egaa balaa qabaa jiru dhaamsuudhaaf jecha ammaan kana kan jiru daawwattoota keenya. Akkuma argitan kana mormitoonni yookaan namoonni sagalee isaanii dhageeffachaa jiran
wanti barbaannu maali haqa barbaanna yoon barbaannaa isa jedhuuf ammoo amma barbaannaa kan jedhudha dhaadannoon isaa nama dhageessisaa jiranii yeroo kanatti ammoo COVID-19 haala hamaan Ameerikaa rakkisaa kan jiru yoo ta'u mormitoonni kunniin akkuma isin argitanitti rakkoo COVID-19 bakkee kennuu dhabuudhaan sagalee isaanii dhageessifachaa jiran jechuudha. Egaa akkuma argitan lammii gurraacha Ameerikaatii fi akkasumas ammoo kan adiidha wal makuudhaan hundi isaanii mirga lammummaa namaa akkasumas dhiittaa mirga namoomaa raawwatamaa jiru kabachisuuf kana yoo jedhu ammoo nama lubbuun darbee fi karaa hin malleen haala gaddisiisaa ta'e nama ajjeefame Joorji Leefand jedhamuuf mormii isaanii yookaan sagalee isaanii dhageessisaa kan jiranidha. Egaa akkuma argitan balaan ibiddaa ammas akkuma itti fufetti jira. Achi keessa dabarree ammoo daawwachuuf yookaan isin biraan ga'uudhaaf haalli mijataan taane karaan cufamee waan jiruuf egaa dabruu hin dandeenye fageenya irraa hordofaa akka jirrudha. Egaa daawwattoota keenya dhukaasni gamanaan dhagamaa akka jirudha. Humni poolisii dhukaasaa dhageessisaa jira. Tarii mormiin kun oowwaa akka deemuun humni namaatis dabalaa jira. Ammaan kana halkan keessa sa'aatiin gara Minisootaatti sa'aatii akka lakkoofsa Minisootaatti jechuudha sa'aatii 10 fi daqiiqaa 6 halkan keessa jechuudha. Sa'aatii 10 jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo sa'aatii 4 jechuudha halkan keessa. Dabree sagaleen dhagamaa jiraachuu isaati daawwattoota keenya magaalaa Minneapolis fi asuma Simpool iddoowwan garaagaraatti haalli dhukaasaatii fi mormiin jiraachuu akkasumatti ammoo qabeenyi barbadaa jiraachuu namoonni odeeffannoo nu biraan gahaa jiru. Hawaasni Oromoo tokko ammoo kallattiiwwan adda addaatiin dhimma kana hordofaa jiranii. Mee kanuma ilaalchisuudhaan biyya alaa kanatti mirgi nam tokko hammam akka gatii qabuu fi ulfaatina akka qabu lubbuun nam tokko ammoo sadarkaa kanatti biyyattii hundee raasuun sirni lubbuu namaa kabaja olaanaa qabaachuu fi dhugumatti dimokiraasiin jiraachuu kan calaqqisuudha. Kana wal qabatee ammoo namni kamiyyuu miidhamuu qabu lubbuun namaa darbuu qabu kan jedhuudhaa fi kan uummanni naannawa kanaa hundi bahee sagalee isaanii dhageessifataa jiru. Mee haala ta'aa jiru kanarraa maal barra kan jedhuuf ammas Abdallaan hawaasa Oromoo biyyoota alaa jiran kana keessa yeroo dheeraaf turanidha. Abdallaa mee maal kanarraa bara akka Oromootti uummanni Ameerikaa haala kana lubbuu nam tokkotti bahee yeroo kanatti dhukaaftu maal barra kanarraa kana daawwattoota keenya egaa akkuma argitan kana qonnaa raabsaa jiranii dhukaafnis jira. Kana argitan kana summii aaraa facaasaa jiranii egaa hirmaattota bittinsaa jiranii daawwattoota keenya akkuma argitan poolisoonni dhukaasuu fi akkasumas ammoo Gaza aara imimaanessu darbaa jiranii egaa akka argitan kanatti dhukaasa darbaa kan jiranidha daawwattoota keenya. Egaa hirmaattota facaasuudhaan namoota gaafachuuf yaallesi sochiin dhoogamaa jiraachuu isaatiin summiin aaraa kan isaan dabarsan kun akkaan hamaa ta'uu fi kan nama qofaasisuuf akkaan hamaa ta'uu isaati daawwattoota keenya haala ulfaataadha yeroo ammaa kana keessatti kan jirru. Egaa kanamaan wal qabatee lubbuun namaa gatii olaanaa qabaachuu sababa nam tokkootiif haalli magaalattiin kun keessa jirtu ulfaataa ta'uu fi iddoowwan adda addaatti mormii wal fakkaatu gaggeeffamaa jiraachuun isaa immoo daran lubbuun namaa akka gatii argattudha. Egaa ammas haalli sochii fi huccuuccaa fi wal fuudhuun akkuma itti fufetti jira. Egaa ammas haala ta'uu kallattimaan daawwachaa jirra. Ammas isin waliin turaatii walumaan daawwanna.
yaa akkuma argitan kana gartee baay'ee waan garaa nama nyaatu ummanni mirga isaatiif falmachuuf bahee aara gartee nama boochisuuf nama kufaasisuuf ummata irra darbaa jirani ummanni as qofaa miti filaa adda addaatitti baheetiin jira amma yeroo kanatti ammoo as naannoo kanatti St. Paul University Avenue irratti ummanni haga ta'e way asitti baheetiin jira ammoo haa ta'u magaalaan lakkuu Minneapolis St. Paul karaa maraatiinuu ummanni qoqqoodamee baheetiin falmachaa jira no justice no peace jalaa jira no justice no ummanni gartee obboleessa jira ka engadda ajjeefame saniin isaaf falmachaa jira. Wow sochoo qabna poolisiin ummata kun akkanatti ari'aa jira ummanni mirga isaatiif gartee waan engadda ta'e qofaaf duun taane yeroo dheeraatiif amata dheeraatiif nama gurraacha biyya kanatti haala maleen karaa garaa nama nyaatuun ajjeesaa ba'anii kun nurra haa dhaabatu waan jedhuun ummanni falmataa jira. Akkuma argitan kan ummata aaraan facaasanii jiranii mee haga ta'e ilaalla nooliin tura Usmaan Kumeetti isin deebisa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akka barbaannutti tarii waraabuu dadhabuun keenya ni mul'ata sababni isaatis boombii imimaaneessuu darbuudhaan akkuma argitan kanaa fi akkuma dhageettanitti kan nama qofaasisuu fi kokkee namaa kan gubuudhaas aarri summaan isaan darban kun jechuudha poolisoota biyyattiitiin amma hamma tokko konkolaataan poolisii socho'aa jira daandii kanarra gara makka imalaaran tarii gara biraatti jeequmsi ka'uudhaan wal qabatee iddoo biraatti kan ramadamanii fi kan iddoo biraatti waamaman fakkaata. Akka amma namoota tokko irraa hordofaa jirrutti ammoo jeequmsi bakka garaagaraa akka jiruu fi humni poolisii ammas ori'aa akka jiranidha kan argaa jirru. Egaa bakka biraatti jeequmsi wal fakkaataan ka'uu isaa kan hin oolle jechuudha. Humni poolisii ammas dabalataan bakka kanatti argama. Iddoon kun ammas rakkoo hamaa keessa jiraachuudha. Ammaaf yeroodha kallattiin bakka jiru iddoo kana qofa haa ta'u malee bakkeewwan garaagaraatti haalli wal fakkaatu geggeeffamaa jiraachuu isaati daawwattoota keenya. Haalli jiru ulfaataadha Minisootaan rakkoo kana fakkaatu keessummeessitee waan hin beekne fakkaata. Odeeffannoo seenaarraa akka dhageenyetti ammoo haalli ulfaataan kana fakkaatu mormiin guyyoota sadiif itti fufuun isaa kan jalqabaa jechuun ni danda'ama. Taateen haala gaddisiisaa ta'een lammii gurraacha Ameerikaa irratti poolisii adiidhaan morma rajjatee guyyaa dheengaddaa caamsaa 25 bara 2020 nama George Freeland jedhamu irratti raawwatameen kan wal qabate haalli hokkaraa hamaan kun kan uumamedha jechuudha. Egaa ijoolleen yookaan dargaggeeyyiinis gadda isaanii karaarra ciisuudhaan haqni haa nu tikfamu lubbuun nama gurraachaa haa kabajamu jiruuf jireenyi gurraachaas haa eeggamu jechuudhaan iyyannoo isaanii bifa kanaan dhageessisaa jiru. Dhugumatti haalli isaan itti iyyachaa jiranii fi keessattuu dubartoonni fi shamarran gurraacha ta'an akka isaan itti iyyatan kan qalbii namaa roraasu. Egaa poolisiin karaarraa poolisoon akkuma argita haala saffisaatiin imalaa jiru daawwattoota keenya biraatiif illee kan dhaqqabsiisuuf fakkaata. Egaa hawaasni Oromoo magaalaa Wallakkuu Minneapolis St. Paul keessa jiraattan tarii of eeggannoo jabaa akka taasiftan jenna. Kun humna poolisiiti ammaan kana fe'amee gara biraatti kan imalaa jirudha. Kun humna tikaatii konkolaataa humna tikaatii kan amma deemamaa jiru. Garama akka isaan deemaa jiran wanti beekamu jiru. Iddoowwan biraatti jeequmsi wal fakkaataan jiraachuu isaa haala odeeffannoo adda addaatiin dhagaa kan jiru. Gamanaan boba'aa jiru hagammaatti kan hin laafnee fi konkolaattonni humna balaa ittisa iddaa gamasitti hedduminaan argamanii kan jiranidha. Tarii haala qulqullaa'uu ta'uun viidiyoo yookaan waraabbii kaameraa keenyaatti arguu kan dandeenyeef halkan keessa sa'aatii akka Minisootaatti halkan keessa sa'aatii 10 fi daqiiqaa 13 jechuudha. Halkan keessa yeroon kun silaa sa'a hirribaatii kan amma halkaniin ba'anii sagalee isaanii dhageessisaa jiran. Kun hiriirri isaa ammaa kan odoo hin taane ganamarraa jalqabeetii jechuudha. Egaa humni aarri akkaan magaalaa ukkaamsee nusi hafuura baafachiisuu kan dhorgaa jirudha. Aarri gamarraa kan mul'atu daawwattoota keenya biyya alaatti mirgi lammii tokkotu hagana kabajaa qaba. Biyyoota biroo keessatti ammoo abbaan fedhe du'es abbaan fedhe ajjeeseef ajjeefames qaamni dantaa itti kennu akka hin jirree fi namni gurra namaa ergisu akka hin jirre keessattuu biyyoota of tuulummaan beekaman keessatti kan hubatamudha. Ammas egaa duratti daawwattoota keenya sababa dhukaasa boombii yookaan aara imimaaneessuu fi kokkee namaa gubu poolisiin dhukaafame
haalli waa gaafachuuf taanu nu addaan kutee ture amma sitti deebinee wantoota tokko tokko waliin kalaalu ta'a. Abdallah mee ati akka nama biyya kanatti waggoota dheeraaf jiraatu taatee kan jirtu yoo ta'u bara dheeraadhaaf hagas turte kana wanni akkana ta'ee beekaa taateen akkanaa kun? Taateen akkamma argine kun hennaa duraatiif as Ameerikaa dhiisi biyya birootitti illee naaf haarawa jiru dhaloota kiyyaa irratti akkaataan namichi kun itti du'e baay'eesseet naaf haarawa. Ameerikaa keessatti akkana argineellee dhageenyeellee hin beeknu. Haa ta'u miidhaan gurraacha akka jiruu fi ajjeechaallee bara baraan dabree akka jiru ima beekna. Haa ta'u duuti nama kanaa du'a addaati. Du'a gurraacha dhiisii adiinillee itti gadde. Kanaaf gurraachummaa kiyyaaf biyya ambummaan natti dhagaame. Ofiif saba kiyyatti illee. Kanaaf haa ta'u malee biyya mirgaati. Biyya dimokiraasii qabdu dhiira dhalaan gayyaaniit poolisii afoo dhaabataniit haga aara imimmaani qoonqoo nama gubuuf ija nama jaamsu nama facaasanitti bira gad dhaabatee nama isaa ka du'eef mirga isaatiif haga sa'a halkan keessa sa'a 10 daqiiqaa 15 kana dirasii kunoo akkanatti iyyataa jira. Manniin adii illee qabeenya gurguddaa illee ibiddaan calaasanii jiran. Kanaaf baay'ee wanni amma godhame kun duuti nama kanaa baay'istee haarawanaaf. Abdallah du'a amma nama tokkootiif haalli kun yoo akkanatti ta'uu fi akkasiin mul'atu kanatti biyyoonni akka Itoophiyaa kanarraa maal baratan jettee yaadda? Afrikaanii fi Itoophiyaa dabalatee jechuudha. Itoophiyaan dhugaa afaaniin dimokiraasii hojiin haga ammaa hin agarreenu hin agarree fuulduratti ammoo waan godhamu hin beeknu. Waraabessatu nyaateet nama raawwatarratti nyaatee biraa deema. Asii kan namni ajjeesee iyyuu mirgaa biyyata dhiira dhalaan baheeti. Biyya keenya garuu halaalan nyaataa jira. Wanni sunillee sirraa'uu qaba. Wanni sunillee sirraa'uu qaba. Kabiroollee namni keenya seera ala hidhamuunillee sirraa'uu qaba. Mirgi saba kamiiyyuu wal qixxaa'uu qaba. Mirgi sabaaf sablammiillee eegamuu qaba. Sabni keenya qofaa eegamuu miti. Mirgi sabaaf sablammiillee eegamee mootummaan keenyallee gadi bu'ee seeraan saba kamuu wal qixxeesseet ceesisuullee qaba, nagasiillee eessuu qaba, naga biyyattii sanillee eessuu qaba. Namni keenya hidhamaaf hiyyummaan bineensaan nyaatamuun hiikkaan qabu. Gabrummaa akka caararraa akka barii lafa ganamaa nu caararritti deebisanii akka nutti gurraachuuf nu biyya ambaatti dimokiraasii qabdu kana keessa biyyuma teenya baddu sanii galuuf deemaa jirra. Biyyi teenya ammaan booda ka keessaa deemanillee miti, ka keessa du'an malee, ka keessaa baqatanillee miti. Nu warri baqatee iyyuu galaa jira biyya keenya. Biyya ofii namni achi deebi namaan jedhu hin jiru. Kanaaf ka biyya keessaa garri ba'ullee hin jiru, garri baqatullee hin jiru, munni itti galullee hin jiru. Waliin taa'ame, waliin mari'atame guddina biyyaa irratti, mirga filannoo irratti haala qixa ta'e mirgi sabaaf sablammii eegameeti haala kanaan sirraa'u malee nama keenya bineensi akka hin nyaanne dhaamsa kiyya. Namni keenya seera ala hidhamee rakkachuun dhaamsa kiyya nurraa haafu. Kabiroo rakkoon hiyyummaatii jira. Rakkoo dhibee amma jiruuti jira. Namni kanarraa iyyuu afaan jiru maaf hidhama? Hidhaa kanarraa haa dhaabbatu. Gorsaa walaa sirreessinu, teessuma walaa sirree'u. Nu amma utuu akkana balaa keessa jirruuf, ibidda keessa jirru wanti biyya keenyaallee nu rakkisa. Kanaaf jecha beekaan keenya, wallaalaan keenya wal dhagahee utuu amantaa waliin qoonne, utuu sabummaa waliin qoonne, utuu lagaan waliin qoonne sirraa'uu qabaa, wal ijaaruu qabaa, naga buusuu qabaa, waliin marachuu qabaa, tokko qabu ta'uu qabaa, irree walii ta'uu qaba. Kabiroo dhaabboleen maqaa fannifatee maqaan ijaajju waliin deebi'ee tokko yoo hin taane gabrummaaf nu saaxilaa jirtanii, gabrummaaf saaxilamaa jirra. Uummata keenyallee asii achi dhamaaftanii rakkina irra buusaa jirtanii tokko ta'a.
tokkotaati mootummaa mari'aa waan mootummaa isiniin jedheen haala dimokiraasii ta'een biyya teenya nagaan ceesisa. Yoo tokko taatanii mootummaa sittite addunyaan illee arga, uummanni keenya illee arga. Garuu isiniif waa mara arguu dhabne uummanni keenya illee waan qabatu dhabee waan qabatu dhabee rakkatee asii achi daddaaqu jira. Kanaaf tokko ta'a isiniin jedhaa hadaraallee amaanaallee gara hora dhaabboleetiin kan isin dhaamadha. Gama birootiin nageenya biyya keenya irratti habu kan nu jabeessa. Olee galatoomee Abdallaa egaa daawwattoota keenyaa mormiin kun guyyoota sadiif kan geggeeffamee fi akkasumas ammoo akkuma argitan boombii aaraa imimaaneessuu fi kan ija namaa gubuu kan facaafamaa jirudha. Ammaan kana akkuma argitanitti egaa dhokaafni haala kanaan geggeeffamaa jira. Kun kokkee namaa kan gubuu fi kan nama qofaasisuudha. Egaa mormitoota bifa kanaan bittinsaa jiranii daawwattoota keenya. Ijaa fi kokkee kan nama gubuu fi akkasumas aarasummaadha kan facaafamaa jiru. Egaa ammas mormitoonni immoo fuudhaniituma boombii imimaanessu kana fuudhanii poolisootatti darbataa jiru. Kun bifa sirna dimokiraasii ta'e kan fakkaatudha daawwattoota keenya. Egaa guyyoota sadiif mormiin kan geggeeffame biyya sirna dimokiraasii kana keessatti yoo ta'u gama biyya keenyaatti yoo deebinee kan gulaalluu fi xiinxalli taate bara 2015 gincirraa kan eegale mormiin amma gara jalqabaa 2018tti yoo xiqqaate lammiileen Oromoo 5,000 oltu wareegame. Yeroo kanatti ammoo namni abbaa kanaa kan jedhe hin jiruu fi qaamonni gocha ajjeecha san keessatti raawwatan seeratti dhiyaachuu dhabuun agarraatti godaannisa uummata Oromoo ta'ee jira. Haa ta'u malee naannoo bulchiinsa Sumaaleetiin yeroo sanitti pirezidaantiin yeroo sanii Abdii Illeen qofti mana hidhaatti dhiyaachuunis akkuma jirutti ta'ee garuu miidhaan saba Oromoo fi saba qulqulluu irratti raawwatame hagammaatti kan argannee fi tariif duratti argata kan jennee abdannu ta'a. Kana yoo kaafnu waa malee miti Ameerikaa keessatti namni tokkochi guyyaa dheengaddaa haala malleen ajjeefamuu wal qabate mormii fi jeequmsi kana fakkaatuu fi qabeenya hedduun barbadaa'u guyyuma kaleessa namni tokko hiriira irratti kan lubbuun darbe dabalataan ta'uusaa hagana lubbuun namaa gatii qabaachuu isaati Ameerikaa keessatti. Kanaaf wanni kaafne Ameerikaa fi Itoophiyaa wal bira qabnee madaalchisuuf qofa otoo hin taane eessayyuu haa ta'u nama kamiyyuu taanaan lubbuun kamuu wal qixa ta'uu isaati. Kanaaf kana kan kaafne jechuudha daawwattoota keenya. Ammas mormiin kan geggeeffamaa jiru boombii imimaanessu hirmaattota yookaan hiriirtota bittinsuuf yaalanis ammas haalli jiru ulfaataadha. Bakkeewwan adda addaatti haalli jiru wal fakkaachuu fi magaalaan kun guddaa ta'u magaalaa Lakkuun jedhama. Minneapolis fi Simpool kan walitti hidhatu magaalaan kun lamaan yoo xiqqaate namoota lammiilee miliyoona 5 oltu keessa jiraata. Magaalota kanneen keessatti immoo iddoowwan adda addaa fi daandiiwwan garaagaraa keessatti mormiinii fi diddaan geggeeffamaa kan jiraachuu fi akkasumas iddoowwan daldalaa baay'een gubachuu isaati. Guyyaa kaleessa amma fakkeenyaaf sa'aatii akkanaa irratti magaalaa Minneapolis keessatti waajjirri poolisii guutumaan guututti ibiddaan barbadaa'uu isaatii fi iddoon daldalaa baay'een isaa manca'uu isaati. Kanneen tan guyyaa har'aa taajjabne keessatti ammoo iddoowwan daldalaa tokko tokko irratti Black Owned abbaan qabeenyummaadhaa gurraacha jedhamee yoo barreeffame qaamni isa tuqu hin jiru jechuudha. Yoo ammas suuraa fi jechoota dhaadannoo nama ajjeefame George Liifond kana irratti barraa'eetiin kan jedhamu taate iddoon sun kan naga ta'uu fi kan hin tuqamne ta'uu isaa daawwannee turree guyyaa irraa keessa naannofne jechuudha. Iddoowwan biroo ammoo tarkaanfiin garaagaraa irra fudhatama. Iddoowwan fakkeenyaaf buufata gaazaa yookaan gaas station kan jedhamu hedduun barbadaa'eera. Asiin amma gamatti kan arginu iddoon kun istooraa yookaan bakka uffata itti gurguramuu fi kitaabni itti gurguramudha. Akka arginutti foddaan isaa caccabuu isaati. Tarii kaameraan keenya halkan waan ta'eef arguu dhabuun ni mala. Kaameraan yoo kan mul'isu taate foddaan sunniin caccabuu isaati. Amma istoorri kun istoora guddaadha magaalaa Simbool kana keessatti jechuudha. Akkas amma ifaan dhaamsamee jira. Foddaan caccabe kun poolisootaan biraan kan mul'atuu fi egaa bakka hedduutti kun kan wal fakkaatuu fi haalli kun kan akkaan jabaateetti fufaa jiraachuu isaati sababa nam tokkorraa kan ka'e jechuudha. Egaa ammas obsaan nu faana turaa isiniin jenna. Haal lammaaf jiru kana fakkaata gartee magaalaa kana keessatti magaalaa Lakkuu keessatti bootaa gartee fulaa adda addaatitti uummanni akkana baheetiin poolisii afoo dhaabateetiin mirga isaatiif falmataa jira.
waan kun waan dhaabatu fakkaatu of dura borullee iftaallee waan deemu fakkaata ammaaf yuunivarsiitii Aveenuu irratti ka jiru kana fakkaata poolisoonni dhufaa jiranii gartanii fulaa adda addaatii dhufaniitiin ummata bittinneessaa jiranii waan deddeemaa jiru kana akkuma argitan kana magaalaa gubatte fakkaata aarri gartanii qilleensi akkuma jiruun magaalaa gurraachessee jira haga yoomi akkanatti akka deemu hin beekamu waan baay'ee ajaa'ibaati ummanni gartee mirga isaatiif falmachuuf waan danda'u maraan bahee gurraachan jedhamu adiin illee baateetiin mirga namummaatiif falmataa jiranii mee walumaan haa turru waan ammaan booda jiru walumaan haa daawwannu isiniin jala nu waliin tura. Jalan aja dijelasin kan ya. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa haalli tokko amma waan tasgabbaaru fakkaataa iddoo amma jirru kanatti tarii miira keessa seenuu dhabuudhaan yookaan suuta jedhanii kan hokkara kaasanis ta'uu mala ammaaf egaa nutis hamma danda'ameen waraabbii keenya kan waraabbanne egaa kanaan goolabaa jirra maal jennaan gaazaa yookaan boombii summeessaa ta'ee summeessamee dabarbuudhaan kamera maanin keessatti haalaan qofaa jiraachuu isaatiin wal qabatee haalli hojii keenya irratti gufuu ta'eera summiin gamanaan ammoo wanti gubataa jiru akkuma arginu kana gamanaan kan gubataa jiru aarri isaa akkaan ulfaataa ta'uu fi ija nama riksiisuu isaati akkasumas kokkees nama gubaa jiraachuu isaati wanti gubataa jiru kan biraan immoo dabalataan boombii imimaanessu lafatti darbuudhaan inni kun boombii imimaanessu turee kan darbameetiin jedhe akkuma argitan kana daawwattoota keenya kun lafatti kan namaan kopheen tuttuqaa jiru kun boombii imimaanessu inni kun haalaan keemikaala hamaa fi summaayaa kan ta'edha kan heddumminaan darbamaa jiru kanaaf yeroodhaaf hojii keenya dhaabuu keenya asumaan subachiifnaa kanneen biyyoota garaagaraa irraa nu daawwachaa jirtan ulfinnaaf kabajaa isiniif qabna akkasumas ammoo COVID-19 irraa of eeggannoo taasisuudhaan manuma keessan turaa jenna akkasumas hawaasni Oromoo naannawa magaalaa Minisootaa keessa jiraattan magaalaa Lakkuu jechuudha of eeggannoo akka cimsitan asumaan isin gaafachaa gama kiyyaan turtii gaarii halkan gaarii